Waan kana isaaf utuu dadhabbiin kan ka'e itti hinaafu. Hinaafteef jechuudha. Hinaaftee isa akkaataa isa san akka heeruu kana yaadu wal qoffisu. Yoonii fi ammoo inni hojii inni eegale sanarratti kan jajjabeessitu taate, hamilee guutuu taate irrattis gargaaran. Hojiin sun wanta dhuunfaa isaa qofaan jechuudha gaafa galma ga'e. Abbummaan feetii ilmi namaa kan dalagadheetiin of jijjiiratu dhuunfaa isaa qofaaf miti, mataa isaa qofa jijjiiruu yookaan akkasitti waa hunda akkasi ta'ee mataa isaa qofaaf hin carraabu jechuudha. Mataa isaatiif qofaaf hin carraabu, hundaaf carraaqa. Gaafa bakka yaade san geetti, hawwi isaa gaafa galma geetti. Kanaaf itti hinaafuu hin qabnu. Hinaaffaadhaan amma namoonni keenya kan agaraa jirru miidiyaa kan hundarratti dhufu hedduu hinaaffaadhaan wal miidhaa jira. Hinaaffaadhaan waa walitti godhaa jira. Erganiif itti hinaafe isa kana yookaan hojii sanirraa dhahuudhaaf yookaan kaayyoo isaa sanirraa duuba deebisuudhaaf hinaaffaan itti hinaafanii akka inni sun if duuba deebi'u godhan kun maaliif barbaachisa? Lakkiitii isaa Oromoo kun nurraa hin talu. Wal kuffifne alagaan nu barsiise gaa wal kuffifnu wal nyaachuu isaa dhiifnu walitti hinaafuu isaa dhiifnu waliif gammannee wal jajjabeessinee daa'imni jechuun amma lafaa ol deemu gaafanii fi inni waan takka eegalu itti hinaafuu hin qabnu isee kanaa jechuudha. Akkaniif inni bakka kaayyoo isaa san gahu isa jajjabeessuu qabu. Waan biraati yoo dhabne afaaniin aboo jajjabaadhu jechuun waan guddaadha. Waan gaarii irra jirtaa jajjabaadhu obboleessa ta'e jajjabaadhu waan gaarii irra jirta. Kunuu waan guddaadha wallaahi. Kanaaf walitti hinaafne wal gaccabsuu if duuba wal deebisuu hanga yoom wal nyaannee walitti hinaafne waa walitti goonee siirii minaamin siirummaan namni ja'a walitti nu shirkiidha. Shirki wallaahi shirki akka shari'aan islaamaa jettutti shirkiidha siirii haraam. Kanaaf abbaa feetee homaan taane hojii gaarii irra jira taanaan wal jajjabeessinee akkaniif inni sun galma godhuu qabu, jajjabeessuu qabu. Ilma Oromoodha kan hojii gaarii irra jiru, hojii dhuunfaa isaa wanta gaggaarii hojjetaa jiru irra jajjabeessuu qabu. Wanta takka eegallee walakkaan geenye gara biraa deebi'uu hin qabu. Akkaniif inni waan irra jiru sanirraa garana deebi'uutti godhuuf hin qabu. Akka inni sun jabaatee bakka gartee kaayyoo isaa san yookaan hawwii isaa bakka yaade san gahu itti jajjabeessuu qabu. Yeroo ammaa tanaa keessatti Oromoon maali beektaa wanni inni baay'ee hordofaa jiru irra guddaa waan qoflaatee fi kanaa fi waan sobaati irraa jaallata. Qonnurraa hin barbaachisu. Isii dhugaa hordofne hayyoota Oromoodha kan gartee akkanii fi ilmaan Oromoo ummanni Oromoo waan irraa baratu halkanii guyyaa miidiyaa kanarraa ijaa oola.